Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin nagaanii fi araarri Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakkaaf lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu maatii Waaqayyoo obboloota koo hafuuraa kanneen gumii gaggeessitoota waldaa qilleensarraa jalatti argamtaniif alkallattiidhaan carraa sagalee kana dhaggeeffachuu kan qabdan kan argattan hundumti keessanuu nagaan gooftaa keenyaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu baatiif galli keessan jiruuf jireenyi keessan tajaajiluuf tajaajilamuun deddeebiin fuula gooftatti qabdan eegamaadha miti. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Anis obboleessi keessan maatii koo wajjin nagaa guddaan qaba. Inni nagaatti nu eegee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Akkuma beekamu toora kanaan barumsa haaraa jalqabnee barumsa kutaa tokkoffaa barachuun keenya ni yaadatama. Mata duree mala hiikamsa macaafa qulqulluu jedhu jalatti barumsa kutaa tokkoffaa waliin baranneerra seensa yoo ta'e illee jechuudha. Guyyaa irraa immoo jaalala Waaqayyoo ta'e jennaan barumsa kutaa lammaffaatti fufnee kan waliin barannuudha. Waaqayyoo akka nu barsiisuuf akka nutti dubbatuuf Waaqayyoodhaan waliin hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa Waaqa hunda dandeessu Waaqa waan hunduma gochuudhaaf aboodhaa fi aangoo guutuu qabdu tolaaf gaarummaa keef arjummaa keetiif maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Abbaa keenyaa yeroo nuuf kenniteef haala nuu mijeessinetti fayyadamnee dubbii kee barachuudhaaf jirra. Anis yaa Waaqayyo gooftaa maccaa sagalee kee isa ati na barsiiste kana ijoollee kee firuudhaaf fuula keef fuula ijoollee kee warra dhiiga kee bitaman dura dhaabbadheen jira. Ijoolleen kees yaa Waaqayyo gurra isaanii laphee isaanii baratanii dhaga'uudhaaf qophaa'anii jiru. Hafuurri qulqulluun ati immoo isaan barsiisuun anarraan darbitee isaanitti dubbachuun jaalala kan kee haa ta'u. Anis dubbii kana akka ta'utti akkan isaan hin ga'u na gargaaruun obboloonni kunis dubbii kana akka ta'utti dhaga'anii akka itti jiraatan saba tajaajilaniinis ga'anii yaa Waaqayyo waliin wal ta'uudhaan gara yaada keetitti akka wal guddifnuuf haala nuu mijeessuun jaalala kan kennuuf haa ta'u. Humni kanaan mormu qilleensa irratti ba'ee kan jiru humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Dubbiin kun qixaan akka hin dubbatamne qixaanis warra dhaga'an bira akka hin geenyeef qilleensa irra goree haalota micciiruu kan barbaadu maqaa keetiin kan rukutame haa ta'u. Barumsi kun sagaleen kun yeroo dubbatamu immoo haalan akka isaaniif hin galleef dhiibboo akka itti ta'u ba'aa akka itti ta'u jalaa micciiruu jalaa dhoksuu itti ulfeessuudhaaf humni ba'e humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Afurri kee afurri Waaqa jiraataa nu wajjiniin haa ta'u. Jalqabnee hanga xumurrutti harki kee harki nama gargaaru sun nu haa gargaaru. Maqaa Yesuusiin ameen. Namni guddaan Waaqayyo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Barumsa kutaa tokkoffaa jalatti mala hiikamsa macaafa qulqulluu yookaan hermeneutics jennee jalqabneerra. Kutaa sanatti egaa hiikuun maaliif barbaachisee macaafa qulqulluu hiikuun yookaan qixaan mala macaafa qulqulluu qo'achuu itti fayyadamnee hiikuun maaliif akka barbaachise qabxiilee tokko tokko kaasnee waliin ilaalleerra. Namoonni baay'een macaafa qulqulluu hiikuun hin barbaachisu maaliif jecha akka turan qabxii tokko tokko kaasnee ilaalleerra. Kanneen keessaa baay'een isaanii kadhanneetuma callisnee yoo macaafa qulqulluu dubbifne hin ga'a yoo kadhannaan keenyayyuu waa guddaa hojjeta kan jedhan jiru. Kaan isaanii immoo macaafa qulqulluu irra deddeebinee dubbisuudhaan qo'annaan yookaan qayyabannaan kunuu hin ga'a kan jedhantu jiru. Kaan isaanii immoo macaafa qulqulluu dubbisanii hiikuu kan qaban kan itti jiraatu luboota tajaajiltoota yeroo guutuuti nuti wanta isaan nuun jedhan qofa fudhachuudha kan jedhan jiru. Kan biroos ilaalchi garaagaraa jira jechuudha. Macaafa qulqulluu seeraan hubachuu dhabuurraan kan ka'e rakkoolee uumamaa jiran baay'ee kaasnerraa barsiisota sobaa raajota sobaatiif balballi baay'een banamaa akka jirudha kan nuti ilaalle. Namoonni baay'een dubbii sagalee Waaqayyoo micciiruudhaan intarestii dhuunfaa isaanii haala ittiin raawwataa jiran namoota baay'ee gowwoomsaa akka jiran hoolota Waaqayyoo karaarraa kaachisaa akka jiran kaasnee dudubbanneerraa. Nuti egaa kana hundumaa to'achuu kan dandeenyu barsiisota sobaa raajota sobaatti karaa cufuu kan dandeenyu saba keenyas eeguu kan dandeenyu dubbii Waaqayyoo isa dhugaa barsiisuudhaani dubbii Waaqayyoo isa dhugaa lallabuudhaani dubbii Waaqayyoo isa dhugaa barsiisuu lallabuu kan dandeenyu yoo barreedha yoo hubanneedha. Hubachuudhaaf immoo wantoota nu gargaaran wantoota tokko tokko waliin kaasnee ilaalleerra. Har'a immoo itti fufnee barumsa kutaa lammaffaa keessatti
dubbii sagalee waaqayyoo isa jedhu irratti waliin laalla. Mala macaafa qulqulluuttiin hiikamu yookaan saayinsii isaa yookaan seera isaa barumsa kutaa sadaffaatti gadi fageessinee itti fufnee kan barannudha. Har'as mee waa'ee dhuma dubbii sagalee waaqayyoo irratti xiyyeeffanneeti kan nuti ilaallu. Waa'ee humna sagalee waaqayyoo, waa'ee aangoo sagalee waaqayyoo kan waliin itti fufnee barannu ta'a. Galanni guddaan waaqayyo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Kutaa har'aa yeroon isin barsiisuu sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko tokko galee dubbisuun dirqama natti ta'a. Kanaaf tasgabboofnee suutuma jedheetaniin kan isin barsiisu ta'a. Kutaalee isiniif kennu kutaa macaafa qulqulluu isinis irra deebitanii dubbisuudhaan yeroo qabdanitti qayyabachuu dandeessu. Sagalee waaqayyoo. Sagaleen waaqayyoo dogoggora tokko illee of keessaa kan hin qabne dubbii waaqayyoo isa dhugaadhaa fi isa jiraataadha. Sagaleen waaqayyoo gara biraatiin macaafa qulqulluu jennee kan waamnu yommuu ta'u, innis karaa gaggeessaa hafuura qulqulluutiin kan barreeffamee fi dhalli namaa martinuu irratti hundaa'uudhaan waaqayyoon akka kabajanii fi jireenya isaanii gara yaada waaqayyootti akka ittiin qajeelfamaniif kan laatamedha. Ximootiyoos isa lammataa boqonnaa 2:3 hanga 16:17 irratti arganna. Macaafa qulqulluun dubbii sagalee waaqayyoo isa ta'e kana yookaan macaafa qulqulluu dubbii waaqayyoo isa ta'e kana olaantummaa hafuura qulqulluu jala ta'uudhaan gara namoota waaqayyoo 40 ol ta'aniin kan barreeffamedha. Kunis immoo macaafota xixiqqoo 66 kan of keessaa qabu yommuu ta'u, bakka gurguddaa lamattis kan qoodamudha. Isaanis macaafa kakuu moofaa fi macaafa kakuu haaraa jedhamanii beekamu. Kunneen hundi yaada waaqayyoo ilmaan namootaatiif qabu kan ibsan sagalee waaqayyoo isa dhugaa, isa sirrii fi isa qajeelaadha. Maqaan gooftaa keenyaa kan ulfaate haa ta'u. Kanneen kana jalatti sigaa kakuun moofan bakkoota gurguddoo 4ttidha kan qoodaman, kakuun haaranis bakka gurguddaa 4ttidha kan qoodamu. Isatti fufnee barnoota keenyatti aanu jalatti kan barannu ta'a. Humna sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo humna akkamii qaba? Humni sagalee waaqayyoo keessa jiru humna akkamiiti? Macaafota hedduutu jira addunyaa kanarratti kan barreeffaman, qarshii olaanaatti kan gurguraman, macaafa qulqulluu caala qarshiin ittiin bittaa isaatii baay'ee mi'aa kan ta'e hedduutu jira. Sagalee waaqayyoo garuu kanneen kana hundumaa irraa kan adda godhu keessaa tokko humna sagalee waaqayyoo keessa jirudha. Wanti sagalee waaqayyoo yookaan macaafa qulqulluu macaafota biroo irraa adda godhu hedduu yoo jiraate illee inni tokko humna sagalee waaqayyooti. Humnatu keessa jira. Humna addaatu keessa jira. Kan biraa gaggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffamuu isaatiiti. Kan biraa yaadni macaafa qulqulluu keessa jiru yaada waaqayyoo ta'uu isaatiiti. Kan biroos jiru jechuudha. Mee waa'ee humna sagalee waaqayyoo ilaallaa har'a. Dubbiin sagalee waaqayyoo humna jireenya namaa jijjiiruu qaba. Kaayyoo waaqayyoo raawwachuu fi dhugoomsuudhaafis kan mul'atedha. Isaayyaas boqonnaa 55:10 irraa kaasnee waliin dubbisna kutaa sana. Bokkaanii fi cabbiin waaqa keessaa gadi roobanii lafa hin jiisu. Lafichi biqilaa biqilchee sanyii isa facaasuuf biddeenas isa nyaatuuf akka kennu hin godha malee akkasumaan ol hin deebi'u. Akkasumas immoo dubbiin afaan koo keessaa ba'u waan ta'anii fedhe hojjetee waan ta'anitti agarsiises raawwatu malee harka duwwaa gara kootti hin deebi'u jedha. Maqaan gooftaa maccaa kan ulfaate haa ta'u. Egaa cabbiin bu'ee bokkaan roobee lafarratti waa tokko otoo hin biqilchin akkuma hin hafne akkuma hin dhiisne dubbiin koos jedha. Kana kan dubbatu waaqayyoodha. Ana biraa ba'ee sagaleen koo ana biraa ba'ee otoo waa hin hojjetin otoo jijjiirama hin fidin isa buqqa'uu qabu otoo hin buqqisin, isa dhaabbachuu qabu otoo hin dhaabin, isa jijjiiramuu qabu otoo hin jijjiirin, isa haara'uu qabu otoo hin haaressin, isa ka'uu qabu otoo hin kaasin, isa taa'uu qabu otoo hin teessisin, dhiibbaa tokko otoo hin fidin akkasumaan hin deebi'u jedha. Sagaleen koo humna qabaa, sagaleen koo humna waa gochuu danda'u qabaa jechuu isaati. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Humna nama jijjiiruu qaba jechuudha. Dubbiin sagalee waaqayyoo humna jireenya namaa jijjiiru. Nama kamiyyuu haa ta'u, nama qajeelaa, nama jallaa, nama hin abboomamne, nama hamaa kamiyyuu humna jijjiiruu qaba.
namoota addunyaa kanarratti hin jijjiiramu jedhamanii hin yaadamne amala badaa kan qaban amala bushaa kan qaban hedduu isaaniitu jiru. Garuu sagalee waaqayyootiin jijjiiramanii humna dubbii sagalee waaqayyootiin lapheen isaanii inni dhakaan burkutaa'ee amalli isaanii inni badaan amalli isaanii inni bushaa'an qajeelee jijjiiramanii argineerra. Sagaleen waaqayyoo humna nama jijjiiru qaba. Sagalichi sanyii jireenya haaraa laatudha. Phexros isa jalqabaa boqonnaa 1:22 irratti kallattiidhumaan argina jechuudha. Sanyii jireenya haaraa laatudha. Kaleessa jira kutaa sanarratti isin hamoota jalloota namoota biroo turtani amma garuu nama biraa taataniitu laphee jaalalaa garaa jaalalaa qabduu jedha. Jireenya namaa kan jijjiiru jireenya namaa keessatti bu'aa guddaa argamsiisuu kan danda'udha dubbiin sagalee waaqayyoo. Namni akkamitti akka fayyuu danda'u karaa kan agarsiisa sagalee waaqayyoo. Ximootiyoos isa lammataa boqonnaa 3:15 irratti ni argina. Kutaa kana barumsa kutaa tokkoffaa keessatti isiniif dubbiseera. Boodarras isiniif dubbisuu waan hin danda'uuf amma irra deebi'een dubbisa jechuudha. Namni akkamitti fayyuu akka danda'u karaa agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus karaadha dhugaadha jireenya isa jedhu kan arganne dubbii sagalee waaqayyooti. Fayyinni karaa Kiristoos qofaan argama. Jireenya bara baraatti kan nuti ittiin gallu karaa Kiristoositti amanuutiin isa jedhu dhugaa kana kan nuti barre karaa fayyinaa kana kan nuti barre dubbii sagalee waaqayyooti. Waa'ee jireenya bara bara kan barre nuti dubbii sagalee waaqayyoo keessaa. Otoo sagalee waaqayyoo nutti hin dubbanne otoo sagalee waaqayyoo nutti hin himne waa'ee jireenya bara baraa gonkumaa baruu hin dandeenye jechuudha. Karaa fayyinaa nutti agarsiisa. Wangeelli nama amanu hundumaa fayyisuu kan danda'u humna waaqayyooti. Wangeelli nama amanu hundumaa fayyisuu kan danda'u maalidhaa? Humna waaqayyooti. Roomaa boqonnaa 1:16 irraa kallattiidhumaan sagalee kana yookaan isaan amma isinitti himu kana hin argitu jechuudha. Humna jireenya namaa jijjiiru sagalee waaqayyoo. Ani wangeelatti yeella'u jedha Phaawulos. Ani wangeelatti yeella'u. Inni humna waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursees warra Yihuudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha jedha. Oo hallelooyaa. Sababni ani wangeelatti yeellaaneef jedha Phaawulos. Inni humna waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuu danda'udha jedha. Sagaleen waaqayyoo wangeela nama humna nama fayyisu of keessaa qabudha. Gooftaaf galannaa ta'u. Inni lammaffaan humni sagalee waaqayyoo cubbuu golbooba. Cubbuu golbooba. Sagalee waaqayyoo yeroo beeknuu fi yeroo abboomamnu ifa sagalichaatiin cubbuu arguu danda'u bira darbee cubbuu hojjechuun maal akka namatti fidu akeekkachiisa guddaa hin arganne jechuudha. Cubbuu hojjechuun maal akka namatti fidu. Faarfannaa boqonnaa 109:9-11 irratti ni argina jechuudha. Egaa cubbuun maal akkati? Cubbuun golbooba jechuun cubbuu hin dhoksaa, cubbuun akka hin mul'anne hukkaamsa jechuu otoo hin taane cubbuu saaxiluudhaan namoonni cubbuu irraa akka of ittisan cubbuu wajjin akka waliin argineef karaa kan agarsiisu jechuudha. Dubbiin sagalee waaqayyoo kutaa sanaa dubbifachuu dandeessu. Inni sadaffaan humni sagalee waaqayyoo guddina hafuuraa argamsiisa. Sagaleen waaqayyoo humna bilchaatina fiduudha. Humna guddina hafuuraa fiduudha. Namni karaa dubbii sagalee waaqayyootiin hafuuratti bilchaata. Namni karaa dubbii sagalee waaqayyootiin hafuuratti guddata. Shaakala dhuunfaa keenya sakaleessa biyya lafaa keessatti qabnuun hafuuratti guddachuu hin dandeenyu. Oduu namoota irraan daddarbu dhaggeeffachuu qofaadhaan hafuuratti guddachuu hin dandeenyu. Muuxannoo addunyaa kanarratti qabnu yookaan muuxannoo hojii keenya isa kan biyya lafaatiin hafuuratti guddachuu hin dandeenyu. Wantoonni nuti qabnu dubbii sagalee waaqayyoo hubachuu keessatti tajaajila keessatti nu gargaaruu danda'a. Garuu hafuuratti akka guddannu kan nu taasisu keessaa tokko dubbii sagalee waaqayyooti. Humna nama tokko hafuuratti guddisuu qaba jechuudha. Aannan dhuguun akkuma guddina qaamaa argamsiisu sagalee waaqayyoo yeroo hubannu, yeroo dubbifannuu fi yeroo abboomamnu hafuuratti nu guddisa. Isa kana egaa Phexros isa jalqabaa boqonnaa 2:2 irraa kallattiidhumaan arganna jechuudha. Sagaleen waaqayyoo akkamitti akka hafuuratti nama guddisuu danda'u hubanna jechuudha iddoo sanarraa. Isiniifan dubbisa. Akka mucooliin reefu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaafis yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dharra'aa jedha. Akka mucooliin reefu dhalatan
aannan barbaadanitti isinis fayyina ittiin argachuuf yookaan hafuuratti ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii sagalee waaqayyoo dhamaati. Kana jechuun namni tokko qaaman guddachuudhaaf qaaman bilchaachuudhaaf nyaachuun dhuguun isarra jiraata. Daa'ima reefu dhalatan aannan sooruun yoo aannan dhugan qaamni isaanii akka jabaatu akkuma guddatan akkuma ciman sana dubbiin sagalee waaqayyoos amanaa tokko hafuuratti hin cimsaa. Amanaa reefu amanu tokko amanaan karaa waaqayyoo irra bu'uudhaaf adda ba'e tokko gara hafuuratti baay'ee kan cimsuudha jedha sagalee waaqayyoo. Sagaleen waaqayyoo nyaata hafuuraa keenya waan ta'eef yeroo hundumaa soorachuu qabna. Sagaleen waaqayyoo maalidhaa? Nyaata hafuuraati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:63 irraa kallattiidhumaan biddeen jireenyaa jedha sagalee waaqayyoo. Biddeen jireenyaati. Nyaata hafuuraa keenyati. Sagalee waaqayyoo nyaata hafuuraa keenyati. Egaa akkuma isinitti himee qaamni keenya kun ijaaramee jabaatee cimee fooniin lafarra akka jiraannuuf cimees qaamni keenya akka dhaabbatuuf nyaata ga'aa nyaata madaalamaa nyaachuun akkuma nutti jiraatu hafuurri keenyas akka cimu xuuncaan hafuura keenyas akka jabaatu biddeenni hafuuraa kan nuuf kenname dubbii sagalee waaqayyooti. Kanaaf yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo nyaachuun nurra jiraata. Ammuma dubbii sagalee waaqayyoo nyaannu ammuma dubbii sagalee waaqayyoo qayyabannu hubannu hafuuratti cimaa deemna bilchaataa deemna. Ammuma hafuuratti bilchaataa deemnu waaqayyoof gadi jenna namoota in kabajna namoota in tajaajilla waaqayyoodhaaf in jiraanna biyya lafaa in ganna wanti xuraa'aan arraba keenya keessaa hin ba'u deddeebiin kan keenya wanta ulfina waaqayyootiif ta'u malee wanta ulfina waaqayyootiif hin taane hin ta'u jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een hafuuratti bilchaachuu dhabuu isaaniirraa kan ka'e wanta sagalee waaqayyootiin faallaa ta'ee fi jireenya namootaa wanta ciigaasisu hojjechuutti kan argamaniif sababni isaa hafuuratti bilchaachuu dhabuu isaaniiti. Sababni hafuuratti bilchaachuu dhabuu isaanii ilaalcha isaaniitiif malee sagalee waaqayyootiif iddoo waan hin kennineef. Dubbii waaqayyootiif iddoo waan hin kennineef. Dubbii waaqayyootiif iddoo kennuu dhabuun hafuuratti bilchaachuu dhabuu qofa otoo hin taane dogoggora baay'eedhaaf nama saaxila. Kufaatii baay'eedhaaf nama saaxila. Sagaleen waaqayyoo humna hafuuratti nama guddisuu qaba jechuudha. Arfaffaan humni sagalee waaqayyoo gochaa fi jireenya keenya hundumaaf yaada ka'umsaa kan laatudha. Gochaa keenya fi shaakala keenya hojii keenya kamiifuyyuu yaada ka'umsaa kan nuti argannu dubbii sagalee waaqayyooti. Gara sagalee waaqayyoo yeroo ilaallu akkuma daawwiti of ilaalleen yookaan akkuma daawwitiin yeroo isin jiru soorii of ilaaleen maal akka fakkaannu nutti agarsiisu sagalichaaf yeroo abboomamnus jijjiirama akkamii akka uumnu nutti agarsiisa jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 1:22 irraa kaasanii yoo dubbifattan kan argachuu dandeessu. Of ilaalleen yookaan daawwitiin eenyummaa keenya yookaan maalummaa keenya kallattiidhumaan maal godhaa nutti agarsiisa. Sinifan dubbisa kutaa sana. Yaaqoob boqonnaa 1:22 irraa kaasee. Warri dubbicha hojiirra oolchan ta'a malee warra dhaga'uu duwwaadhaan of gowwoomsanis hin ta'ina. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra immoo hin oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofii isaa arguuti. Ofii isaa ilaalee erga adeeme booddee achumaan bifni isaa attam akka ta'e in irraanfata. Namni seera birmadummaa isaa hir'ina hin qabne keessaa lixee ilaalu isa biraas kan hin deebine isa dhaga'ee hojiirras kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduufiin hin ta'aafii jedha. Namni tokko gaa of ilaaliidhaan yommuu of ilaalu qaamni isaa fuula isaa ilaalee maaltu fuula isaa irra akka jiru in hubata. Waan kaasuu qabu hin kaasaa. Waan tottolchuu qabu hin tottolcha. Wanti hin taane yoo fuula isaa irratti argame dhiqee ofirraa hin kaasa jechuudha. Of sirreessee miidhagina isaa eeggatee jireenya isaa yookaan deemsa isaa itti ufa lafa dhaquu barbaade sana hin dhaqaa jechuudha. Yoo of ilaalee wanta ofirratti arge sana hin kaasne yeelloo dhufuuf yookaan ceephootti dhufuuf dabarsee of kennaa jechuudha. Akkuma kana nutis dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffannee dubbii sagalee waaqayyootiin abboomamu yeroo dubbii sagalee waaqayyoo keessa
of galchuun dubbii sagalee waaqayyoo yeroo dubbifannu sagalee waaqayyoo waa'ee jireenya keenyaa nutti hima. Mudaa keenya nutti hima, jabina keenya nutti hima, hir'ina keenya nutti hima. Jabina keenya cimsinee qabannee hir'ina kan keenya gaa sagalee waaqayyoo keessattidha kan nuti sirreessinu jechuudha. Namni of ilaalee fuula isaarraa waan fooyya'uu qabu yoo arge hin fooyyeessaa, waan sirrii yoo ta'e sirriidha jedhee akkumatti sagalee waaqayyoo of ilaaleedha jechuudha. Jireenya keenya nutti agarsiisa jechuudha. Humna akkanaa of keessaa kan qabudha. Sagalee waaqayyoo yeroo maraaf uumamuudhaan yeroo itti fufnu amalaa fi haasawa keenya hundumaan amala Kiristoos fakkaachuutti hin guddanna jechuudha. Fakkaattii Kiristoos hin taana. Qorontoos lammataa boqonnaa 3:18. Ulfinaa gara ulfinaatti hin jijjiiramnaa jedha. Kiristoosin fakkaachuudhaan ulfinaa gara ulfinaatti akka jijjiiramnu, gara Kiristoositti akka jijjiiramu, ulfina waaqayyootti akka guddannu, Kiristoosin akka fakkaannu, gara Kiristoositti akka guddannu yeroo sin jedhu jijjiiramnu yeroo sin jedhu har'uma na waaqayyoon taana jechootoo hin taane amalli Kiristoos amala keenya keessa yeroo galu yookaan amala Kiristoos amala keenya godhannee Kiristoosin hin fakkaannaa jechuudha. Eenyummaa Kiristoos amala Kiristoos nurraa calanqisa jechuudha. Kanaaf humna jireenya keenya jijjiiruu, haasawa keenya jijjiiruu, amala keenya jijjiiruu qaba jechuudha sagalee waaqayyoo. Namoonni hafuuratti dheedhii ta'an dubbii sagalee waaqayyoo of keessaa hin qabne wanti isaan dubbatan illee akka qoraattii kan nama waraanudha. Arraba isaanii keessaa wanti waan hamaa, waan ciigaasisaa, wanta nama gufachiisu, wanta nama miidhu. Warreen dhugaan dubbii waaqayyoo isaaniif galee hafuuratti bilchaatanii arraba isaanii keessaa wanta akka dhadhaa laphee namaa qabbaneessuu danda'udha kan ba'u jechuudha. Wanta akka dammaa namatti mi'aawudha arraba isaanii keessaa kan ba'u jechuudha. Hammeenya arraba nama waaqayyoo keessaa hin ba'u. Hammeenya arraba nama dubbii waaqayyoo of keessaa qabu keessaa hin ba'u. Laphee isaa keessaa hin ba'u jechuudha. Kanaaf humni sagalee waaqayyoo humna wantoota akka kanaa jijjiiruu danda'u qaba jechuudha. Macaafni qulqulluun macaafota warra kaan irraa kan adda ta'edha. Jireenya keenya bara baraan jijjiiruudhaafis humna guddaa kan qabu, dhugaa guddaas of keessaa kan qabudha. Kana barree sagalee waaqayyoo qixaan hubachuun nurra jiraata. Kaayyoo sagalee waaqayyoo. Kaayyoo sagalee waaqayyoo. Kaayyoon sagalee waaqayyoo maali? Maaliidhaaf sagalee waaqayyoo barreeffame? Tokkoffaanii safartuu yookaan madaaltuu bara baraati. Jireenya keenyaaf safara akka kennu, jireenya keenya akka ittiin madaaluudhaaf nuuf kenname. Sagalee waaqayyoo kan bara baraa kan ta'e safartuu kennuudhaaf. Itti fufiinsan wantoota akka ittiin madaalu, wantoota akka ittiin safarruudhaaf nuuf kenname. Sagalichi wanti kamiyyuu kan ittiin safaramu yookaan kan ittiin madaalamu dhugaa qulqulluudha. Sagalee waaqayyoo wanti ittiin madaallu hin jiru. Sagalee waaqayyootiin wanti nuti hin madaalle hin jiru. Sagalee waaqayyootiin ilaalcha keenya madaallaa, sagalee waaqayyootiin dubbannaa keenya madaallaa, sagalee waaqayyootiin adeemsa keenya madaallaa, sagalee waaqayyootiin uffannaa keenya madaallaa, sagalee waaqayyootiin tajaajila keenya madaallaa, ergaan darbu, raajiin raajamu, sagalee waaqayyootiin madaalama, lallabni sagalee waaqayyootiin madaalama, wanti nuti goonu hundumtuu shaakalli kamiyyuu dubbii sagalee waaqayyootiin madaalama. Wanta hundumaa akka ittiin madaallu dhaaf kan nuuf kennamedha sagalee waaqayyoo. Sagalichi wanti kamiyyuu kan ittiin madaalamu safartuu bara baraati. Wanta dhugaa fi soba ta'e ibsee mul'isa sagalee waaqayyoo. Wanta dhugaa ta'eef wanta soba ta'e ifaan ifatti kun soba kun dhugaadha jedha. Kanaaf yeroo tokko tokko namoonni maal ta'a jedhanii wantoota dogoggora ta'e tokko sagalee waaqayyoo irra qabuudhaan maal jedhamaa afaan amaariffaatiin maammanaafasu kan over spiritualism bakka irra caalatti hafuura gochuudhaaf kan hafuuraa gochuudhaaf kabarii baay'ee itti goonachuudha. Akkana jechuun akkana. Kanaaf kun ta'e jennee wanta dhugaa hin taane wanta dubbii waaqayyoo keessatti iddoo hin qabaanne tokko micciirraan sagalee waaqayyoo keessatti iddoo akka qabaatu gochuudhaan yeroo gochaa kan keenya isa dogoggoraa dhugaa fakkeeffachuudhaaf deemnutu jira jechuudha. Sagalee waaqayyoo garuu dhugaadha jedha sobni soba jedha. Kanaaf namni sagalee waaqayyoo qixaan dubbisu namni dubbii waaqayyoo of keessaa qabu sodaa hin qabu. Dhugaadha jedha sobni soba jedha. Kanaaf yeroo hundumaa hin jibbamu. Isa gorfamuu qabuun gorsaa, isa jajjabeeffamuu qabuun jajjabeessaa, isa ifatamuu qabu hin ifataa. Maalirra dhaabbatee dubbii waaqayyoo irra dhaabbatee dubbii waaqayyoo wanta ulfina waaqayyootiif hin taane sobaaf hamminaaf kompromaayiz hin godhu. Asis achis hin qabu. Sagalee waaqayyoo fakkeessuu hin beeku. Namatu fakkeessuu beeka malee. Tajaajiltoota fakkeessitootatu sagalee waaqayyoo sagalee fakkeessee akka darbuu danda'u dubbachuu akka danda'utti dubbata malee sagalee dhugaadha sobni sobaadha.
Kanaafidha yeroo baay'ee namoonni dhugaan dubbii waaqayyoo of keessaa qabanii dhugaadhaaf jiraatan baay'een jibbamu. Fakkeenya keessatti namni nama ifatu jedha. Oolee bulee hin jaallatama jedha. Namni nama ifatu, namni nama gorsu tokko jedha. Oolee bulee hin jaallatama jedha. Gaafa sana garuu hin jibbama. Maaliif dogoggorte gaafa jedhamu namni kamiyyuu nama ta'e baay'eedhaan amala namaa parsantiidhaan yoo ilaalamu jabina isaa malee dadhabina isaa akka dubbatamu yookaan akka dubbatamu hin jaallatu. Jabinni isaa akka dubbatamu hin jaallata, dadhabinni isaa akka dubbatamu. Sirriidhaati yoo baay'ee namatti tolta itti fufi akka ittiin jedhan hin barbaada. Asitti dogoggorteetta asirradhu akka ittiin jedhan hin barbaada. Kanneen akkanaa warreen dubbii sagalee waaqayyoo of keessaa hin qabnedha. Namoonni dubbii waaqayyoo of keessaa qaban namoota dogoggora isaaniitti himan hin jaallatu hin kabaju. Haa ta'uuti egaa namni dhugaa waaqayyoo irra dhaabbatee sagalee waaqayyoo irra dhaabbatee dogoggora namatti himu yeroodhaaf hin jibbama, yeroodhaaf hin arrabsama, yeroodhaaf hin tuffatama, oolee bulee garuu hin jaallatama. Sababa lamaan kabajama. Tokko namni ifatame sun namni sirrachuu qabu sun yoo sirrate dogoggora isaarraa deebi'ee bu'aa gaarii waan argatuuf jijjiirama gaarii waan fiduuf bu'aa argatetti gammadee situ kaleessa akkas naan jirtu kaleessa nan ifannee otoo kaleessa nan gorsine otoo kaleessa garaa jabaattee ati sirrii miti naan hin jennee dogoggora kootiin deemee nan bada ture waan na oolchiteef galatoomii jedhaan yoo fudhachuu dide yoo dhaga'uu dide itti fufate bu'aa abboomamuu diduu isaatii bu'aa dhaga'uu diduu isaatii argatee borutti miidhameet gaafa tokko immoo nuuf kaleessa atillee natti himteetta kaleessa atillee naan jetteetta ani si dhaga'uu waan hin dideef yeroo dubbii waaqayyoo natti himtu sana yeroo sagalee waaqayyoo natti himtu sana ani sirkaa fudhachuu waan hin dideef kunoo miidhameera. Garaa jabaattee otoon si arrabsu otoon si jibbu otoon si mormu waan natti dubbatteef galatoomi jedhee boru kufaatii isaarraallee galateeffata jechuudha. Namni garuu abaluun koo kun natti mufataa na jibbaa jedhee namni tokko karaarraa darbee karaarraa badee otoo jiru sirriidhuma jirtaa gaariidhuma jirtaa itti fufi jedhee namni harka rukutuu fi har'aaf nama sana fuulduratti jaallatamuu danda'a boru garuu diina nama sanaa ta'a. Maaliifin otoo nama waaqayyoo taatee otoo na jaallattee otoo dubbii waaqayyoo of keessaa qabaatte otoo tajaajilaa waaqayyoo isa dhugaa taate kaleessa yeroon akkas ta'u yeroon karaarraa badu yeroon jireenya dogoggoraa jiraatu yeroon wanta dogoggoraa dubbadhu wanta dogoggoraa raawwadhu sirrii miti naan jettaayyuu na ifatta turteeyyuu ati garuu calliftee na ilaalte too dhuguma na jaallatte calliftee na ilaalte jedhee boru si komata jechuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo sagalee waaqayyoo of keessaa hin qabne yoo ta'e akka sagalee waaqayyootti deddeebine sagalee waaqayyoo immoo dhugaaf soba adda kan baasu qulqulluuf xuraa'aa kan adda baasu wanta hundumaa kan safarudha jechuudha. Safartuu dhugaa safartuu qajeelaa kanaaf kenname jechuudha. Waan hunda akka ittiin safaruudhaaf nuuf kenname. Inni lammaffaan kaayyoon sagalee waaqayyoo qajeelfama jireenyaa kennuudhaaf. Sagalee waaqayyoo kan nuuf kennameef qajeelfama jireenyaa nuuf laachuudhaaf. Sagalee waaqayyoo jireenya keenya kan ittiin gaggeessuuf kallattii waltawaa ta'uu bira darbee qajeelfama yeroodhaa gara yerootti ta'u kan nuuf kennudha. Yeroodhaa gara yerootti. Nuti kan ittiin qajeelfamnu sagalee waaqayyooti. Maal gochuun akka nuuf ta'u maal gochuun akka nuuf hin taane. Maal raawwachuu akka qabnu maal raawwachuu akka hin qabne. Maal ta'uu akka qabnu maal ta'uu akka hin qabne kan nu hubachiisu qajeelfama jireenyaa kan nuuf kennu sagalee waaqayyooti. Kanaaf sagalee waaqayyoo seera ittiin bulmaata dhaabbataa kiristaanaati kan nuti jennuuf. Yeroo darbe isinii kaaseera biyyi tokko biyya taatee argamuudhaaf dhaabbachuudhaaf seera ittiin bulmaataa yookaan konstituushinii mataa isheetii qabaachuu qabdi. Namni biyya bulchu tokkos immoo biyya sana bulchuudhaaf seera sana baruu qaba, seera sana bitamuu qaba. Bulchaan biyya tokkoo seeraan ol hin ta'u, seeraan gadi. Akkuma ta'e sagalee waaqayyoos immoo kunillee kan dhufe dubbiinuma sagalee waaqayyoo. Kiristaanotaaf, amantootaaf, hojii amantii keessatti dubbiin sagalee waaqayyoo dubbii olaanaadha. Jireenya nama hundumaaf qajeelfama kan kennudha. Nama hundumaaf qajeelfama kan kennu. Jireenya keenya hundumaaf ba'uu galuu keenya sochii keenya hundumaaf tajaajila keenya illee kan ittiin qajeelchinu sagalee waaqayyoo warra dogoggoran illee kan ittiin qajeelchinu sagalee waaqayyootinidha. Kanaaf gaggeessitoonni tajaajiltoonni dubbii sagalee waaqayyoo beekuu qabu. Sagalee waaqayyoo yoo hin beekne saba gaggeessinu qajeelchuu hin dandeenyu. Sagalee waaqayyoo yoo hin beekne saba gaggeessinu gaggeessuu hin dandeenyu. Saba dubbii waaqayyoo barsiifnu waan dhugaa waan sirrii barsiisuu hin dandeenyu. Waan hin taane yoo barsiifne immoo sababa barsiisa keenya dogoggoraatiin namoonni karaarraa yoo kaatan yoo miidhaman yoo kufan itti gaafatamadha nuti. Kanaaf jedhiidhaan hin ta'u kayiidhaan hin ta'u abaluun tajaajiltuudha abaluun tajaajilaa jennee gara tajaajilaatti fiigneedhaaf itti gaafatamummaa jalaa nu hin baasu.
nuti dubbii sagalee waaqayyoo gadi barree hubanne akka sagalee waaqayyootti yoo tajaajille ofiis hin fayyanna, saba waaqayyootti hin fayyanna, borus fuula waaqayyootti gonfoo guddaa arganna. Qajeelfama jireenyaa akka kennuufidha. Faarfannaa 119 lakkoofsa 500 irraa argattu. Haaleluyyaa. Sadaffaan jajjabeessuu barsiisuudhaaf onnachiisuudhaaf gargaara. Kaayyoon sagalee waaqayyoo jajjabeessuu, isa gadde, isa jilbi isaa laafe, isa mogoleen isaa bu'e, isa gaddee jiru jajjabeessuudhaaf, barsiisuudhaaf, onnachiisuudhaaf gargaara jechuudha. Ilaalaa sagalee waaqayyoo hin jajjabeessaa, hin barsiisa, hin onnachiisa. Sagalee waaqayyoo irraa kan nuti barannu bu'aa bayii jireenyaa keessa jiru keessatti jajjabinaa fi abdii akka argannu kan godhu jechuudha. Bu'aa bayii jireenyaa keessatti. Jireenyi egaa bu'aa bayii baay'ee qaba. Kiristaanota yoo ta'an illee biyya lafaarra amma jirrutti jireenyi bu'aa bayii qaba. Jireenya bu'aa bayii qabu kana keessatti jajjabeessuun, barsiisuun, onnachiisuun jabaadhu gooftaan jira. Dhimmoota in darbita jennee namoonni waan hin taaneef rakkoo isaan mudatuuf harka kennanii akka duubatti hin deebineef kan ittiin jajjabeessinu, kan ittiin onnachiifnudha dubbiin sagalee waaqayyoo. Roomee boqonnaa 5 macaafa Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irraa arganna jechuudha. Waa'ee obsuu, waa'ee abdii dubbata kutaa sanarratti. Tokko tokkoon yoon dhaqee nan dubbisa ta'e yeroo kootti fayyadamuu waan hin dandeenyeef hin dubbifattu isiniif hangana. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irraa sagalee waaqayyoo jajjabeessuu, onnachiisuu akka danda'u. Kanaaf kaa'ame jechuudha. Obboloota keenya akka ittiin jajjabeessinu, obboloota keenya akka ittiin onnachiifnuudhaaf. Honni hafuuraa keessa isaanii akka ittiin keenyadhaaf nuuf kaa'ame jechuudha. Inni arfaffaan dogoggora warra kaanii itti agarsiisuudhaan akeekkachiisuudhaaf gargaara. Sagalee waaqayyoo kaayyoon inni kenname dogoggora warra kaanii warreen dogoggoran dogoggora isaanii hubachiisuudhaaf akeekkachiisuudhaaf dogoggora isaanii irraa ittiin deebisuudhaaf nu gargaara. Yesus dhugaa sagalichaatti dhimma bahuudhaan qorama seexanaa akkuma mormee fi akkuma moote nus akkasuma gochuun nurra jiraata. Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti yeroo seexanni Yesuus Kiristoosiidhaaf qoruudhaaf dhufe wanta sadiin buddeenan, aangoodhaan, ulfinaan qoruudhaaf gaafatti dhufu sagalee waaqayyoo keessaa xuqata baasee gaafatti dhufu Yesuus Kiristoos qorama seexanaa kana kan ittiin moote sagalee waaqayyoo keessaa baasuudhaan xuqata macaafa qulqulluutti fayyadamuudhaan. Kanaaf egaa sagalee waaqayyoo qorama irraa nu oolcha. Warra qorama keessa galan galuudhaaf jiranis immoo akeekkachisnee karaatti akka deebifnu nu gargaara jechuudha. Kanaaf obboloota kan koo qorama jalaa bahuudhaaf dubbii sagalee waaqayyoo baruun baay'ee nu barbaachisa. Jaaffaan waa'ee waaqayyoo beekumsaa fi hubannaa ga'aa nuuf laata. Kaayyoon sagalee waaqayyoo waa'ee waaqayyoo akka beeknuuf akka hubannu nu gargaaruudhaaf. Waaqayyoon kan nuti beeknu nuti barkit sammuu uumamaatiin waaqayyoo beekuu ni dandeenya. Isarra darbee garuu eenyummaa waaqayyoo, amala waaqayyoo, aangoo waaqayyoo, kaayyoof karoora waaqayyoo kan nuti ittiin barru sagalee waaqayyootiin. Waa'ee waaqayyoo kan nutti agarsiisudha. Waa'ee waaqayyoo sirriitti kan nuti beeknu hubannaa sagalichaa irraa argannuudhaan. Beekumsi nuti waaqayyoon sagaleedhaan alatti beeknu hir'uu guddaa qaba. Beekumsi nuti waaqayyoodhaan sagalee waaqayyootiin alatti beeknu hir'uudha. Sagalee waaqayyoon kan beeknu sagalee isaa keessan. Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 39, Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 27 hanga 44tti arganna jechuudha. Inni torbaffaan tajaajiltoota waaqayyoo akka taanuuf nu hidhachiisuudhaaf. Kaayyoon sagalee waaqayyoo tajaajiltoota mana waaqayyoo, hojjettoota mana waaqayyoo akka taanuuf nu hidhachiisuudhaaf. Hidhannoo cimaadha jechuudha. Sagaleen waaqayyoo meeshaa keenya isa bu'uuraa fi hidhata leenjii keenyati. Meeshaa keenya isa guddaa isa bu'uura hidhata leenjii keenyati. Sagaleen waaqayyoo hafuurri waaqayyoo keessa kan jiruu fi kan dhimma baasudha. Siniifan dubbisa ga'a. Waadaa siniif galeera Ximootiyoosiin dubbisee kutaa sanarratti yaada bal'aa akkan isiniif kennu Ximootiyoos 2 boqonnaa 3 lakkoofsa 15 kaasee isiniifan dubbisa.
14 kaaseen dubbisa. Ati garuu isa barsiifamte cimsisees itti amante sana eenyu fa'irraa akka barte waan beektuuf isatti qabamitii jiraadhu. Mucummaa keetii jalqabdee caaffata qulqullaa'aa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyitutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barte hin beekta. Lakkoofsa 16 caaffanni qulqullaa'aan hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Kaayyoon isaa hoo barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Namni Waaqayyoo waa gochuudhaaf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godhaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qabxii gurguddaa afur arganna kutaa kana keessatti kaayyoo sagalee Waaqayyoo. Kaayyoo sagalee Waaqayyoo qabxii gurguddaa afur arganna. Tokkoffaan sagalee Waaqayyoo barumsaaf barreeffame. Barsiisuudhaaf. Waa'ee barsiisa dhugaa kennuudhaan kan itti amannu, itti amanuu kan nuti qabnu kan nu hubachiisu jechuudha. Waa'ee barsiisa dhugaa, barsiisa sirrii, qajeelfama sirrii nutti agarsiisuudhaan, nu barsiisuudhaan amanuu kan qabnu, duukaa bu'uu kan qabnu, hordofuu kan qabnu, qabachuu kan qabnu, isa sirriif isa qajeelaa kan nutti agarsiisudha. Asuma irratti egaa inni lammaffaa balleessaa hubachiisuudhaaf jira. Kaayyoon dubbii sagalee Waaqayyoo kan inni caafame balleessaa hubachiisuudha. Waa'ee cubbuutii fi waa'ee dogoggoraa yookaan waa'ee balleessaa hubachiisuuf amanuu kan qabnuu fi amanuu kan hin qabne adda baasee nutti agarsiisa jechuudha. Balleessaa hubachiisa. Kun balleessa, kun dogoggora, kun sirrii miti isa jedhu kana barree wanta sirrii hin taane, wanta dogoggora ta'e, wanta Waaqayyoo ittiin gammadu, wanti saba Waaqayyoo hin qulleessine, wanta sirrii hin taane adda baafnee barree irraa akka of eeggannuuf nuuf barreeffame. Inni biraa laphee qajeelchuudhaaf Timootewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 irra isa jiruun isin ibsaa jira. Balleessaa laphee qajeelchuu yookaan sirreessuudhaaf sagalee Waaqayyoo balleessaa hubachiisuu qofaaf otoo hin taane sirreessuudhaaf. Amala sirrii hin taane ibsuudhaan wanta gochuu qabnu immoo nutti himu. Wanti sirrii hin taane isa kana kun sirrii miti isa jedhuudhaan nu hubachiisee waan gochuu qabnu barree isa irraa sirrachuu qabnu irraa akka sirrannuuf kan nuuf caafamedha. Inni biraa qajeelummaatti leenjisuudhaaf amalawwan barbaachisoo ta'an akka guddifannu gochuudhaan wanta barbaachisaa ta'e akka hubannu godha jechuudha. Qajeelummaatti nu guddisa sagalee Waaqayyoo. Gaarummaatti nu guddisa. Garraamummaadhaan qajeelummaadhaan fuula Waaqayyootti akka deddeebinu nu godha. Galmi isaa namni Waaqayyoo waa gochuudhaaf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u godha jechuudha. Galmi isaa yeroo barsiisu, yeroo balleessaa hubachiisu, yeroo laphee sirreessu, yeroo qajeelummaatti leenjisu maaliifi galmi isaa namni Waaqayyoo waa gochuu kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u godha. Guduunfan isaa sagalee Waaqayyoo nama Waaqayyoo akka taanuuf kan nu gargaaru ta'uu bira darbee namoota gara fayyinaatti kan waamu jireenyi isaanii akka jijjiiramuu fi amantoota bilchaatoo akka ta'an gochuuf gara namootaatti kan dabarsinu sagalee Waaqayyoo dorgommii hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Sagalee fayyinaa, sagalee jireenya namaa jijjiiru, sagalee dhugaa dorgommii kan hin qabne ta'uu barree gara namootatti akka dabarsinu yookaan namoota biroof sheera akka goonu akka barsiifnudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eshi dirqama tajaajilaan dubbii Waaqayyoo qayyabachuu qabuuf maaliif? Tajaajilaan tokko dubbii sagalee Waaqayyoo akka qayyabatu wanti dirqamatti ta'u maalidha? Tokkoffaan kaayyoo fi humna sagalee Waaqayyoo irraan kan ka'e macaafa qulqulluu qayyabachuun dirqama waan itti ta'uuf. Kaayyoo sagalee Waaqayyootti dirqamsiisa. Humna sagalee Waaqayyootti dirqamsiisa. Kaayyoon sagalee Waaqayyoo sirrii waan ta'eef humni sagalee Waaqayyoos jabaa waan ta'eef sagalee Waaqayyoo qayyabachuun dirqama kan itti ta'uuf kanaati. Tajaajilaan sagalee Waaqayyoo qayyabachuuf, abboomamuuf, barsiisuuf dirqamaa fi itti gaafatamummaa guddaa qaba. Tajaajilaan tokko, gaggeessan tokko sagalee Waaqayyoo ofii isaatii qayyabachuu, isa bare kana, isa hubate kanaaf abboomamuu, isa bareef isa hubate kana namoota biraa barsiisuu fi dirqamaa fi itti gaafatamummaa guddaa qaba. Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 10. Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 10. Izraan kun seera Musee isa Waaqayyo gooftichi Israa'elii kenne
baay'ee isaa gaarii godhee hin beekaa hin barsiisas ture jedha. Akkasumas boqonnaa 7 lakkoofsa 6 boqonnaa 7 lakkoofsa 11 Izraa jechuudha. Izraan kun sagalee Waaqayyoo bayeessa godhee hin beeka ture, dhaabbatees hin barsiisa ture. Yeroo Izraan dubbii sagalee Waaqayyoo banee barsiisu namoonni miilla isaaniitiin guyyaa guutuu fi walakkaa guyyaa dhaabbatanii hin dhaggeeffatu. Har'a nuti daqiiqaa 10, daqiiqaa 20, daqiiqaa 30, sa'aatii 1, sa'aatii 2 teenyee dubbii sagalee Waaqayyoodhaaf dhaggeeffachuuf baay'ee tasgabbii hin qabnu. Baay'ee cinqamna sa'aatii 1 sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf. Amma barumsa nan barsiisu kan namoonni meeqa gammachuudhaan laphee isaanii bananii kan dhaggeeffatan amma akka ta'an hin beeknu. Achi keessatti kan cinqamaan nutti dheerate kan jedhan jiraachuu ni danda'u. Garuu bara Izraan sagalee Waaqayyoo barsiisutti sa'aatii 6 guutuudhaaf ta'anii miti dhaabbatanii sagalee Waaqayyoon dhaggeeffatu. Yeroo macaafni qulqulluu banamu sagalee Waaqayyoof xiyyeeffannoo guddaa kennu baruu qabu. Dharraa barachuu, dharraa hubachuu hin qabu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin hafuurri dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisu, dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf dheebotu nuuf haa kennamu. Tokkoffaan sababni tajaajilaan dubbii sagalee Waaqayyoo qayyabachuun yookaan qo'achuun isarra jiraatuuf tajaajilaan sagalee Waaqayyoo qo'achuun sababni sagalee Waaqayyoo qo'achuun dirqama isaa waan ta'eef tajaajilaan sagalee Waaqayyoo qo'achuun dirqama isaa waan ta'eef kanas immoo kan godhu ciminaan Ximootoos isa lammataa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 Ximootoos isa lammataa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 sagalee Waaqayyoo maal gochuutu irra jiraata? Tajaajilaan Waaqayyoo ciminaan qayyabachuutu irra jiraata. Akkas jedha kutaa sanarraa. Ati akka hojjetaa qoramee fudhatamee waan itti yeella'u hin qabneetti akka nama dubbicha isa dhugaadhaan qajeeltotti hojjetuutti Waaqayyo dura of dhaabbachiisuudhaaf dhama'e. Dubbii midhaan hin qabne isa wanta qulqullaa'aadhaan mormu irraa fagaadhu. Inni ittuma caalchisee nama Waaqayyoo ta'uu irraa nama fageessaa jedha. Dubbii midhaan hin qabne irraa fagaadhu. Akka hojjetaa Waaqayyoo qoramee fudhatamee waan itti yeella'u hin qabnetti akka nama dubbii sagalee isa dhugaadhaan qajeeltoo ta'utti hojjedhu jedha. Ciminaan hojjedhu. Sagalee Waaqayyoo ciminaan hojjechuu qabna. Qajeelummaadhaan yookaan sagalee dhugaa sirriitti hiikuudhaan. Wanta midhaan hin qabne jedha sagalee Waaqayyoo. Wanta midhaan hin qabne jechuun wanta sirrii hin taane hiika sirrii hin taane hin kenninu. Wanta ija qabu, wanta midhaan qabu, wanta sirrii ta'e hiika sirrii isa dubbii Waaqayyoo kan macaafni qulqulluu jechuu barbaadu san hubannee isatti akka jiraannudha. Hawaaraa Phaawulos Ximootiyoosin yeroo gorsu isa kanaadha kan nuti hubannu. Hojjetaa nama yeellaasifne yookaan hojjetaa cimaa ta'e jedha. Tajaajilaa Waaqayyoo cimaa kan nama yeellaasifne lafa dhaabbanne hundumattuyyuu ija gaarii ofirraa kan qabu. Gaaffii gaafatamnuuf deebii ga'aa kennuu kan dandeenyu. Dogoggora sirreessuu, balleessaa sirreessuu kan dandeenyu. Dhugaadhaan dhugaa, sobaan soba, sirriidhaan sirrii, kan sirrii hin taane sirrii miti jennee namoota qajeelchuu kan dandeenyu jajjaboota, ija jabeeyyii, kutatoo akka taanudha. Feeti Waaqayyoof karoorri Waaqayyoo. Laphee qajeelaa, hollee jabaa warra qabnu akka taanudha. Waaqayyo kan nurraa barbaadu. Sagalee Waaqayyoo akkamitti qayyabachuu qabaa? Dhaabbataadhaan qayyabachuu qabaa? Itti fufiinsaan jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irraa argattu. Dhaabbataadhaan itti fufiinsaan sagalee Waaqayyoo maal gochuudha? Qayyabachuu. Yihudoonni warri kunis warra Tasalonqee caala warra yaada gaarii turan. Dubbicha fudhachuudhaaf qophaa'anii waan dubbatame kanas immoo hin dhaga'u jedha. Yihudoonni warri kunis warra Tasalonqee caala warra yaada gaarii turan. Dubbicha fudhachuudhaafis qophaa'anii waan dubbatame kun dhugaa ta'uu isaa baruudhaaf guyyuma guyyaatti macaafota qulqulluu hin qoru turanii jedha. Wanti dubbatame kun dhugaadha moo soba isa jedhu hubachuudhaaf guyyaa guyyaatti maaluun godhu turanii macaafa qulqulluu hin qoru turan, hin qo'atu turan. Maaliidhaan? Hawwiidhaan, qorachuudhaan. Qorachuu ennaan sin jedhu macaafa qulqulluutti riisarchii gaggeessuu otoo hin taane gadi fageenyaan hubannoo gahaa argachuudhaaf kana jechuun maal jechuudha hin hubatu jechuudha. Hubannaadhaan hin qo'atu jechuudha.
Kanas immoo kan godhani guyyaa tokko yookaan guyyaa lama tokko guyyaan utuu addaan hin kutin kun tajaajiltoota sun ta'an saba Waaqayyoo kan ilaallatudha jechuudha. Hafuura qulqulluutti hirkachuudhaan qo'achuu qabna. Faarfannaa 119 lakkoofsa 124. Achirraa wantoota gurguddaa sadii arganna kutaa kana yoo dubbifanne jechuudha. Hafuura qulqulluutti hirkachuudhaan gaafa qo'annu tokkoffaan ogummaadhaaf jedha. Wisdom isa nuti jennu hubannaadhaaf beekumsaaf jechuudha. Knowledge isa nuti jennu beekumsaaf hubannaadhaaf understandingiidhaaf isa jedhu. Hubannaadhaaf beekumsaaf ogummaadhaaf hafuura qulqulluutti hirkatanii dubbii sagalee Waaqayyoo qo'achuu kan jedhu kutaa sanarraa arganna jechuudha. Egaa yeroo macaafa qulqulluu qayyaban hafuura qulqulluutti hirkachuu qabna. Hafuurri qulqulluu maal nuu godha? Ogummaa nuu kenna, beekumsa nuu kenna, hubannaa nuu kenna jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Lammaffaan tajaajilaan sagalichaaf abboomamuu qaba. Sagalee Waaqayyoo dubbifate kanaaf abboomamaa ta'uun isarra jiraata. Namni sagalicha dhaga'uu fi hojii irra oolchu nama hubataadha jira sagalee Waaqayyoo. Namni sagalicha dhaga'uu fi namni hojii irra oolchu. Maatiyyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 hanga 27. Namni sagalicha dhaga'uuf hojii irra oolchu nama hubataadha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uu fi hojii irra oolchuun hubataa nama taasisa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hubataa ta'uudhaaf macaafa qulqulluu qayyabachuu qabna. Fayyuudhaaf Yesuus Kiristoosii fi dubbii isaatti amanuu qabna. Qullaa'uudhaaf immoo yookaan nama qullaa'aa ta'uudhaaf abboomamaa ta'uu danda'uu qabna. Yereensi deebi'a hubataa ta'uudhaaf macaafa qulqulluu qayyabachuu, fayyuudhaaf Yesuusiif dubbii isaatti amanuu, qulqullaa'uudhaaf abboomamuun nurra jiraata. Akka sagalee Waaqayyoo dhageenyuuf abboomamnuuf kan nu godhu akka sagalee Waaqayyoo dhageenyuuf abboomamnu kan nu godhu jaalala isaa, hojii isaa fi humna isaaf kaayyoo isaati jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo sagalee Waaqayyootiif akka abboomamu, humni isaa sagalee Waaqayyootiif akka abboomamu, kaayyoon isaa sagalee Waaqayyootiif akka abboomamu nu godha. Tajaajilaan sagalee Waaqayyoo lallabuuf barsiisuu qaba. Sadaffaa irratti tajaajilaan sagalee Waaqayyoo lallabuu fi barsiisuu qaba. Sagalee Waaqayyoon barsiifnu taanaan waan barsiifnu kan biraa hin qabnu. Yoo sagalee Waaqayyoon barsiifne faashinii biyya lafaa, ilaalcha biyya lafaa barsiifna jechuudha. Kanaaf nuti sagalee Waaqayyoo labsuu fi barsiisuun nurra jiraata. Yeroo sagalicha lallabnuuf barsiifnu itti gaafatamummaan keenya inni guddaan sagalicha dubbisuu fi hiikaa isaa ibsuun namoonni akka hubatanii fi jireenya isaanii keessatti hojiirra akka oolchan gochuudha. Gaheen keenya Ximootoos isa lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 barsiisii jedha. Kun yeroodha yookaan yeroo miti otoo hin jedhin dubbicha sagalicha barsiisi jedha Hawaariyaa Phaawulos Ximootiyoosiin. Kun yeroodha. Kun yeroo miti otoo hin jedhin sagalicha maal godhi hiiktii barsiisi. Gaheen keenya dubbii Waaqayyoo hiiknee hiika sirrii namoota barsiisudha. Namoonni abboomamuu akka danda'aniif itti agarsiisuu qabna jechuudha. Namoonni sagalee Waaqayyoo abboomamuu akka danda'aniif itti agarsiisuu. Nahimiyaa boqonnaa 8 1-6 boqonnaa 9 lakkoofsa 12 hojii ergamootaa boqonnaa 8 30-35. Humna hafuura qulqulluutiin sagalee Waaqayyoo dubbisi. Namoonni hubachuu akka danda'aniif sagalee Waaqayyoo ibsi. Namoonni abboomamuu fi hojiirra oolchuu akka danda'aniif sagalee Waaqayyoo itti agarsiisi. Maqaan Gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf waamamne jechuudha. Ergamni keenya inni guddaan isa kana. Isa sagalee Waaqayyoo jedhu sirriitti yeroo labsinu sagalichi mataadhuma isaatiin namootatti in dubbata. Isa sagalee Waaqayyoo jedhu namootatti dubbachuudhaaf cinqamuu hin qabnuti. Isa sagalee Waaqayyoo jedhu sirriitti yoo dubbanne. Isa sagalee Waaqayyoo jedhu sirriitti yoo labsine. Isa sagalee Waaqayyoo jedhu sirriitti yoo barsiifne sagalichi mataadhuma isaatiin namootatti dubbachuu hin danda'a. Ofiidhuma isaatiin afaan dubbatu qaba jechuudha. Humna jireenya namaa haaressuu qaba. Kanaaf sagalee Waaqayyoo waliin hin makin. Qorontoos isa lammataa boqonnaa 1 lakkoofsa 18-20. Sagalee Waaqayyoo waliin makuun akka nurra hin jiraanne iddoo sanatti dubbata. Ofii isaatiin sagalee Waaqayyoon dubbata waan ta'eef nuti sagalee Waaqayyoo waliin makuu waliin dhawuu akka hin qabne dubbata. Inni biraa sagalee Waaqayyoo micciiruu hin qabnu. Sagalee Waaqayyoo hin micciirin. Qorontoos isa lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 2 dubbii Waaqayyoo hin micciirinaa jedha. Nuti sagalee Waaqayyoo ifatti barsiisuudhaan malee sagalee Waaqayyoo waliin makuudhaaf yookaan sagalee Waaqayyoo micciiruudhaaf miti kan waamamne. Inni biraa sagalee Waaqayyoo hin jallisin yookaan irra hin dabarsin jedha. Sagalee Waaqayyoo hin jallisin yookaan isa jechuu barbaada hin dabarsin. Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6-9.
torbaati. Wanti murtoodhaaf nama saaxilu wantoonni gurguddoon sadan kanaadha. Tokko sagalee waaqayyoo waliin makuu. Sagalee waaqayyoo qulqulluu ta'e yaada ofii yookaan yaada namaa yaada seexanaa wajjin waliin makuu. Lammaffaan sagalee waaqayyoo micciiruu jallisuu. Sadaffaan sagalee waaqayyoo irra dabarsuu isa dubbii waaqayyoo jedhu irra dabarsanii dubbachuu. Kunneen kun baay'ee hamoodha. Dubbifadhaa kana kan argattan Qorontos isa lammataa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 hanga 20. Qorontos isa lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 2. Akkasumas Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 7. Tajaajilaan dubbii waaqayyoo haala barbaachisuun lallabuufis ta'ee barsiisuun dura mataa ofiidhaan barachuun isarra jiraata. Barsiisuufis ta'ee lallabuun dura tajaajilaan sagalee waaqayyoo akka ta'utti barachuun sagalichi maal akka jedhu baruun hubachuun dhugicha bira ga'uun isarra jiraata jechuudha. Kana erga godhee deebi'e erga barate erga hubate immoo namoota biraa barsiisuun isarra jiraata. Maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee armaan olitti barannetti qabamnee akka jiran waaqayyo gooftaan maccaa nu haa gargaaru. Irra deddeebinee yoo dhaggeeffanne barumsa ga'aa hubannaa ga'aa irraa arganna. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Barumsa kutaa sadaffaa itti fufnee baranna guyyaa gara biraa. Qayyabannaa macaafa qulqulluu keessatti hojii hafuura qulqulluu isa jedhu kallattiidhumaan itti fufnee barannaa. Gooftaan nu haa gargaaru. Barumsa kana erga dhaggeeffattanii booddee waaldota keessaniif sheer godhaa. Obboloonni biroo akka irraa baratan gargaaraa. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Baay'een isin jaalladha. Ani obboleessa keessan Maastar Dandanaa Margaati. Waaqayyoon gabaabsinee waliin hin kadhanna. Gooftaa koo waan nu gargaarteef galanni siif haa ta'u. Nu jidduutti argamtee waa'ee dubbii keetii waan nu barsiisteef hubannaa xiqqoo waan nu kenniteef maqaan kee haa ulfaatu. Kana caalatti immoo hubannaa bal'aa waan nu kennuuf waan jirtuuf maqaan kee haa eebbifamu. Obboloonni kun barumsa baratan kanatti qabamanii akka jiraatan obboloota isaaniitiifis sheer gochuudhaan namoonni hubannaa dubbii waaqayyoo akka qabaataniif sagalee waaqayyoo baruudhaaf dharraa dheebuu akka qabaataniif kaka'umsa jireenya isaanii keessatti akka uuman akka isaan gargaartu jaalala keenyaaf haa ta'u. Guyyaa itti aanutti barumsa mata duree biraatiin amma walitti deebinutti yeroo hafe nu eebbisi turmaata keenya jidduutti humnaa mul'adhu maqaa Yesuusiin ameen.